keessanii maaliif dhugaa baatu? Waaqayyo galannaa ga'u. Mee baga gammaddan jedha. Baga gammaddan. Namni congratulation jedha yuunivarsiitii mana ijaarratee maal fooqii ijaarratee kan sana caalu hunda kan caalu Yesuusin taatanii akkanatti galateeffachuu keenya walitti qabamnee kan kana caalu congratulation የሚባል የለም. Congratulation አሁን Namni kan waaqaa ta'u kanaan dura mee kanan dhugaa bahu waggaa arfan kana dura waajjira keessaan hojjedhaan ture amma soorata ba'eera. Fiinya wanni afuuffaa irratti ixii wayii ba'eera naan jedhan aጠቃላይ አያት ሆስፒታል ነበር። አያት ሆስፒታል irratti ilaalame booda እና ዶክተሪን እና nagaafatu hundasaa ilaalamee tani kan isaan warqata irratti akkas jedhan malee anumaan dhugu. Amma uumamaan sun dhugu fincaanumaa sun dhoobu uumaan rakkatu jedhan anumaan rakkatu jedheen. Gaafa fincaan si dhoobu kootu malee beeli jedhan yaadu hojjaa gootan deemu. Waaqa saayitii dhoggaa meeqa waggaa afur booda hojjette sooratas nan ba'e. Amma dhiyoo kana xinnoo ishii nam fincaa halkan gisee afurfaa gisee shaffaa akkas na deebisaa. Maali waan kun jedhee tan ilaalamaa barbaade. Buufata fayyaa bira dhaqee jennaan lakki kuni ilaalamu sirra jira guddatee fincaan si dhoowwee gara biraatti jijjiiramuu wala kaansarii itti kan biraatti jijjiiramuu waan danda'uuf gara kaansariitti jijjiiramuu waan danda'uuf yeroodhaan ilaalamu sirra jira jedhani tole jedhee konfiree banni naa barreessan laakiin wada hospital gara hospitaalatti naa barreessan rifeerii naa barreessan rifeerii naa barreessan maarifi anas rifeerii sana fudhadhee hospitaala dhaqee naa dhaqanii isaanis na ilaalanii mi'a kan biraa hin qabnu nuyi ammoo waa baay'ee hanqina waa baay'ee waan qabnuuf kan dhuunfaa haalatti ilaalamii naan jedhanii waraqata naa kennan. Waraqaan kun kunuuti. Waraqaan isaan naa kennanii jira. Waraqata isaan naa kennan sana fudhadhee tanaa rifeericha achi otoo dhaqee ilaalamin isa dhaqiitti ilaalamin wanni CMC itti dhaqee ilaalamee tan waraqaticha fudhadhee gara hospitaalatti deemsisuufan isa dhufnaan naa kadhatanii qaxaroon hin geenye qaxaroo naa qabaniiru gaafa akkanaa fidiiti kootu jedhanii nan geesse innaa laanuun wuxeeticha immoo gaafa laalan opereeshinii waan gochuu dandeenyuuf ammas kan biraa laalamu sira jedhananii kan biraa immoo naa barreessanii natti kennanii waraqaan kun maaf jira. Kan biraa gaafa naa barreessan raajii irra kan jiru kan milikkita agarsiisaa fiinyaa kee irratti kulaalitii kee irratti bishaan wayii hin qabanaan jedhanii dhaqiitii indaganaa mee kan biraa hojjechiisitti kottu jennaan hojjechiisee tan geessee gaafa qaxaroodhaan nan geessu doktoroonni warri eebbifamuudha jedhaniiru baay'ee isaanii wal ga'anii waraqaticha ittiin keenya waraqata ilaalanii hin jiru. Waaw galateeffadhaa fi dabalaati. Rifeerii laatamee fidaniitu mana qorichaa dhaqurraa as dhufanii asitti waaqayyoon kadhannee fi gaafa dhaqanii lalaman immoo inni sila opereeshinii ta'a kaanseriitti shakkama jedhames keessa hin jiru. Dabalaa galateeffadhaa fi waaqayyoon dabalaati. Waggaa kana deebi'ii cheekaappii yoo barbaadde waggaa kana deebi'iitii cheekisii goona kun waggaatti kan qaxarame. Ndaa'um sagaafa sanadhanii minaalbaat booda yoo argameef immoo waggaa tokkotti 2016 guyyaa 11 gaafa ji'a 6 bara 2017 yoo shakkita ta'e kottu cheekii godhe malee si keessa hin jiru. Jedhanii waaqayyo galannaa. Kun fayyisuu harka waaqayyooti dabalaa galateeffadha waaqayyoon haleluuyaa. Galgala kan gisee afur gisee shan na teessuu hin jiru gaafa naa kadhatamee jechuudha yuuzinaa galatti. Galanni kan waaqaa ta'u manuma keessanitti amanaatii amanadhaati koottaa asitti waaqayyo waan nama ajaa'ibsiisu tokko hojjate. Fayyitanii gattu warri dhibamtanii warri gaaffii tokkollee dhiphoo adda addaa qabatanii warri dhuftan warri yoo jiraattan dhiphoon keessan kan itti hiikamudha waan an argeefan. Kan biraa immoo kanan dhugaa maali soorata ba'eera gaaf tokko mindaa otoo hin bahin
partnership intenne Partnerii qaama waldaa. ka waldaadhaa guuteen deeme. Bultii 15 iyyuu hin geenye jiini geenyaan baanki beetii dhaqee na fudhadha jedhee jennaan birriin dabalameera. Birrii kana fudhadhu kanan laadhe birrii 200 kan dabalame birrii 200. Nan jedha maqaa Yesuus Kiristoosin waggaa tokkon jedhu bor ganama gaafa libari'u wanta ati yaaddeen beekin akkaawuntii kee irratti argi. Intamonto bor gaafa libari'u 60 miliyoonni irratti siifa dhangala'u. Man warri maqaa gooftaan dhoofne iyyuu mana gaarii qabu ciisichi isaanii gaariidha vi'eetii meeqaan deemu siif hin ta'u keessaan bareeddu. Irraan bareeddu warri bareeddan utuu naateen irra bareedu lettan larga keessa akkatti na qabadhu tokko lama birri 200 laatanii asii baanaan 2,000 xorataa ba'aniiru ba'amaarinya xorataa ba'aniiru garuu paartilerii waldaa kana qaba waldaa kana jedhamee 200 namoonni jejjaanuu deeggaru turanii qoyimiyaanis jedhanii gaasaan laatan borumtaa gaafa saamin fudhachuu dhaqan birriin 2,000 achii dabalamee isatti har'a laattu bor gaafa alli bari'u 60 miliyoona asiif dabalamu. Menta meja mesa abe ayati. Galanni kan waaqaa ta'u otoonni tuqataan beeyin kan mindaan argatu caalaan amman argan annama ajaa'ibsiisa. Baankii beetii dhaqee gaafannaan isa duratti hin deebisu ani ganzaba kana fudhadhu booda immoo hidhaadhaan na gaafattu cheekii godhi jennaan lakkii jedhee alaqaasaa gaafate lakkii sii dabalame jedhee kun galanni kan waaqaa ta'u maal jechaa hojjaa waaqaa harka waaqaa eenyummaa isaa galanni isaa ga'u isa kabajuudhaaf kana dubbadha malee guddina ganzabaatiif miti. Kanaaf hundi keenya waan mana waaqaatti kennannu ufiif indoomni yaan so'an itti xinnaata waaqaaf. Gammadaati waan kennitan keessa miti waan faqqadi waan feemaan taane yoo kennitan dhugaa waaqaan sinii jedha. Gaafa biraan yeroon qabuufan malee kan biraa baay'ee jira kanan dhugaa sinii bahu hunda keessan nan beeka. Otoo iddoo tokko lubbabor warra hin taaneen ala achiin hojjenne malee Itoophiyaa keessa iddoo nan deemne hin jiru. Waan baay'ee dhugaa sinii baha. Yeroodhaaf garuu galanni kan waaqaa ta'u waaqanaa kana. Naaf gachaa abba sana eebbisu akka mirgaatti qabaa waaqa sana eebbisu naa jedhaani. Abba sana eebbisu nu jiraadha eebbaaf ta'a murtaan koo sana eebbisu kabajaa.